Ashi isa ogeessi galee hojjetu laalaa turre. Ogeessa ama fulbaanatti kan ji'a fulbaanaa karoora baafateera kunoo wasaraarra koodiidhaan waamee baay'ee hojii salphisuu isaa argina. Amma isa hojii arge sana immoo torbanitti qooddatee amma fakkeenyaaf torban tokkoffaarratti kunoo hojii isaa ogeessi tokko qulqullinaan hojjeteera sa'aatii standardii hundumaa adda baafatee qoodee kaa'eera kan arguu dandeenya. Akkasitti egaa ogeessi tokko raawwatee booddee abbaan adeemsaa inni ogeessi hojjete sun fakkeenyaaf fulbaana irratti naabaneera hojjechaa waan turee fi raawwisaa kun iddoo kanatti as keessatti sa'aatii 8 hojjetee inni garuu raawwisaa abbaa adeemsaatu guutaaf. Fakkeenyaaf kun tokko hojjetee garuu sa'aatii 6 hojjetee sa'aatii 8 karoorfatee sa'aatii 6 keessatti raawwateera odoo jedhee hin fudhataafi jechuudha. Abbaan adeemsaa karaa akkasiitiin hojii isaa to'atachuu danda'a. Ofiisaatiif seenee karaa abbaa adeemsaatiin isa ogeessi hojjete sana ilaalee raawwii isaatiin isa madaalaa jechuudha. Waggaa sana maalinni faayidaan isaa waggaa jennu madaallii torbanii fakkeenyaaf torbee keessatti abbaan adeemsaa kan ogeessaa yeroo kam hojjete ammam hojjete ji'a hundumaa keessatti marsaa tokko keessatti kan hundumaa hojjetee ogeessi isaa qabxii meeqa argateera isa jedhu abbaan adeemsaa karaa akkasiitiin raawwii isaa muuma guutu qabxiin isaa ol ka'aa deema. Abbaan adeemsaa hojicha ilaalu taanaan qabxii ittiin laatu taanaan madaalaan deemu taanaan qabxiin ogeessaa sun hir'achaa deema. Kanaafuu abbaan adeemsaa karaa akkasiitiin ogeessa isaa to'achaa qabxii laachaa yeroo hundumaa hojii isaa hojjetachaa deema jechuudha. Kan biraa moosaajii kanaan waggaa fayyadamnu gaarummaan isaa asitti ilaala. Qabxii miseensota garee kan jedhu jirti. Fakkeenyaaf miseensonni garee asitti walitti dhufanii qabxii laatu. Fakkeenyaaf asitti dubbisuu achumaan akkuma qabxii asirra jiru sanatti wanta barbaadan laachuufii danda'u jechuudha. Achumaan seevii godhan fakkeenyaaf kana hojjedhee sa'aatii waan hin geenyeef kana hojjedheeraannaa isinis akkasitti akka yaaltaniif isinitti agarsiisaa jira. 15 keessaa 14 argate seev jennee baana. Waggaa seef jennu kompiitarri gara qabxii madaallii walii galatti nu dabarsaa deema jechuudha. Qabxii immoo kan biraa 10 keessaas akkasitti kennuun hin danda'ama asuma irratti jechuudha. Waraqaa malee sa'aatii waan baay'ee qisaasa jalaa oolchaa jechuudha. Kana of madaaluunis ogeessi sun gucoota asirraa argatee akkasitti qabxii guutamuun seef gochuun agarsiisuu danda'a. Kan biraa qabxiin kun amma ji'a torban hundumaa hojjannee agarsiisnee ji'a hundumaa immoo kun akkasitti sa'aatii hojii immoo amma akka hojjannee fakkeenyaaf dirqama yeroo hojii hundumaa hojjechuu hin qabnu. Ji'a keessatti kun amma sa'aatii 80 ji'a jechuun ingidihi 160 miti walii gali sa'aatiin yeroon waggaa walitti qabame jechuudha.